maa'uusaanii beeksisee jira. Akka dhaabbatichi jedhetti lakkoofsi kun namootaan idilee jireenya isaanii irraa buqqa'an miseensota hawaasa dippiloomaasii godaantota diinagdee daangaa Itoophiyaa seenan ittuu hin ta'in namootaan kanaan dura Sudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii dhaabbata dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR jalatti seeraan galmaawanii jiran akka ta'e ibseera. Dubbii himaan dhaabbatichaa Ba'akaal Nuguseen kolagaltoota 3,200 Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaa seenan magaalota daangaarra jiran Matammaadhaa fi Kumruuk irratti galmeessaa jiraachuu isaaniitii fi hawaasni addunyaa akka namootan kanaaf gargaarsa taasisu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatan karaa adda addaatiin daangaa Itoophiyaa keessa seenaa jiru. Akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahal jedhamuun baqattoonni 5,300 seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa afuraffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbii himaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaayiviiraay akka VOA'tti himanitti magaala Matammaatti amma ammaatti namoonni 20,700 olii galmaa'anii jiru. Namoottan galmaa'an kun lammiilee biyyoottan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namoottan Sudaan keessaa baqatanii biyyoottan ollaa seenan 200 ol kan ta'an yommuu ta'u 700 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa Ochaan akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira. Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii, Oromiyaa, naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, naannoo uummata kibba ba'aa Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 10,000 lakkaawamanu qe'ee isaanii irraa buqqaa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namoottan 35,000 olii jireenya isaanii irraa buqqaa'uu isaanii, namoonni 45 du'uu isaanii, beelladoonni 23,000 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse Ochaan naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99,000 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra gahuusaa akka beeksise Addis Chokkole Dirreedawaa irraa gabaaseera. Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti Komishinar Investimentii naannichaa dabalatee aangawoota mootummaa 136 himannaa malaammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuusaa beeksiseera. Abbaan alangaa waliigalaa naannichaa Maatoo Maaruu VOA'f akka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3 hanga 11tti itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra malaammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduu taanutti ennaa ceenu immoo walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yemmuu taasifamaa jirutti Kaartuum keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu. Oduuwwan jiraattota magaalaa Kaartuumii waabeffachuudhaan Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti wixata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaalaa Kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yommuu ta'u magaalotan naannoo Kaartuum jiran Bahaarii fi Undurmaan keessatti walwaraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchisee oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaalaa Jiddaa keessatti taasisaniin mirga siviilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namoomaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigaltichaa hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera. Walakkeessa Somaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balaweyn keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin Ochaan akka jedhetti namoottan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 200,000 fi 19,000 dabalatee namoottan 400,000 fi 60,000 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalatee waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera. Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beeknedha. Lolaan kun itti fufa taanaan dhibeen kolooraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press gabaaseera. Horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleeffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo daawwittu gabaase. Kun godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda baadiyyaa Diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Diidaa Summaati. Abdii Daasummaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 3 darban walitti aanee roobi baduun hongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatallee irraa mancaasee ture.
Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran. Waaquma hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaari jennee hadhannee waaqni nu gargaari. Annaa eegan laftaan qotee yoo ani qotee facaasu maa waaqa rooba qottee jennaan waaqa rakkoo hin qabu nu rakkoo qaba waaqa hadhadhaa jedhee facaase eegi isaan guyyaa lama waaqi itti nu roobe guddoo gamman lafti cuftin iyyuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaa 15 geetti. Maan facaafte? Xeefi boqqolloo oma kana. Amma akkam jiraare? Dansa gammachuu qabna. Godina Booranaatti duraan araddaawwan hongeen qullaa ta'anii onanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa Kolola Qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa Diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha. Booni aga nur dhufeeti nurratti ture guddoo nu rakkise. Qabeenyi qabnu nu adoo lafallee qonni horsiisee bula horiin sun nam tokkollee hin jiru. Rakkanne gannarraa ammoo wanni namni lafaan qota garii namallee xamadanii lafayyaa qotan. Kaan gindaa xamadee hirfii qabate kaan gindaa harkise namni akkasii lafa qotaa ture. Lafammoo akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee kan kalaaf hin qonne akkanumatti. Ammoo waaqni nu roobe amma rakkoo sun keessaa irra fooyyee qabna. Roobi dansa. Dansa ammallee itti nuuf ufee dansa jenna. Hagara ammoo dansa. Midhaan kun inni qonnillee eegee hagar diqqoollee hin jirani. Hagar immoo habee amma tan bokkaan barbaannellee hin jiran. Guddoon immoo diqqoo jira ammallee rooba fedha. Kanaafuu rooba ammallee nu feena. Arri immoo dansaa gammachuu qabna. Lafa qaburraa qamadii, xaafii fi kaan facaafachuu kan dubbatu Kolola ammallee maatii isaa gargaarsa mootummaa irraa argamuun qofaa akka jiraachisaa jiru himee eegar midhaan faca'e kun harka namaa laaluurraa na oolcha jedheen abdadhaa jedha. Diida Asummaa qonnaan bulaan kaanis yoo dubbatu ammallee hawaasni godina Booranaa jiruusaa qajeelchuudhaa fi horsiisa qofa laaluu hin qabu jedha. Taan uummatallee dabarsu ta mootummaallee uummatan gargaaru laftaan gama ogeessatiin namaaf qoodanii hojii tan keessa nam galchanii nam hubachiisanii laftitu warqii qabdi midhaan kun albuudii caalaan gardhibii seeftineetiin mootummaa harkisuu qabachuu dhaabanii laftaan irraa fayyadamuu danda'uu mala laftaan qonnaa ooluu mali. Hongeen godina Booranaa ganna sadiif ture kan inni irra hube qabeenya horsiisa looniiti. Waajjirri jallisii fi horsiisee bulaa godinichaa armaan dura akka BBF himetti keessumaa loon godina Booranaa 86 ta'an hoola ganna sadiif tureen dhumanii jiran. Amma garuu erga roobni roobee as gatiin loonii dachaa hedduu dabalee jira. Kuni ana Yaaballootti kan argamu gabaa guddicha horii kan godina Booranaati. Obbo Boroo Ganyaa ganda Abunyoo irraa gabaa dhaabbachuuf as dhufan. Eegii bardargii darbanii loon dhibbi kuma lama gurguran loon dhibbi shanii gurguran bararraa garree rakkata baay'eenni. Hammi deemee aduu namni sanyii harkaa qabu waaqni nama dhaqqabe galaati isaa amma horiin jijjiiramu qaba. Nafalleen kamisan gartan kan ala jijjiirame gatiin leella jijjiirame Booranni amma agar keenyaa kana dhufeetiin kum 25 bitataa jira. Maanguddoo Doyoo Dullachaas gabaa bakkee isaanii dhaabbatuun arge. Namni loon qabu kan qabne tirgudda haa akka durii qubaturraa haa amma achi ba'e kanaaf namni suni horii waan harkaa qabu hin qabu immoo wanni amma warra immoo halee irraa gatiidhaan xiqqoon bitate argati goomtu gurgurachuu jira. Aniyyuu amma guyyaa suni loon biyya 8 biri 8 gurguru kum tokkotti arri warri horaare kum kudhanii lamaatti amma warri gaafas jijjiirsuun akkas gurgurachuu jira. Dargaggoo Jaarsoo Diidaa hojjetaa waajjira galii Aanaa Yaaballooti. Awwicha amma aga 17 18 akkasii bitamuu jira jedhani. Formiilee nag 25 27 28 bitamuu jira. Uummati baay'ee bitachuu hin danda'u nagaadeen bitatti malee namni kaan bitachuu hin danda'u. Horii fi horii qabee dhabe. Amti kaan argamee gabbachuu jiru kun gabaan isaanii gabaa 15 jira. Kanaafuu bitachuu waan hin dandeenyeef uummati yoo hara deeggarsaatiin NGO'n adda addaa fa'aa dhuftee yoo biteef malee hara mootummaatiin deeggarsa argatanii yoo bitaniif malee bitachuu hin danda'e. Obbo Mahammad Abbaa Qoodaa hoogganaa waajjira qonnaa godina Booranaati. Bara kana godina Booranaatti lafa hektaara 97 ol midhaan gosa adda addaa facaafamee jiraachuu himanii hanqinni gargaarsa sanyii fi xaa'oo akkasumas deeggarsi qonnaa kan mara namaa wal hin geenye jedhanii jiran. Aanutii oomisha gaarii kennuu danda'an keessattis amma midhaan torbee muraasa booda makaraa akka jalqabamuuf jiru kan eeran Obbo Mahammad mootummaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf barana deeggarsa qonnaa miiliyoona 100 ol baasu taasisuullee dubbatanii jiran. Roobii jiraannan naannoo horsiisee bulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo roobaan oomishachuu dandeenyu rooba lam qabna agayyaa ganna irratti qabna naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'inaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennamee fi hubannoon kun qonnaa kun kennamee fi akkamitti lafa bal'inaan qotatee facaafataa nyaatan akkamitti of danda'a wanni jedhamu yaadamaa jira ittillee hojjechaa jira ittillee galaa jira. Raawwii hojii kanaas bulchiinsa lafaa waliin hojjetaa jiraachuu kan eeran Obbo Mahammad keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'aa jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Boorana Yaaballoorraa. Jaarmiyaa baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR akka jedhutti torban darbe keessa lakkoofsi namoota Sudaan irraa gara Chaaditti baqatanii dachaa 2 ta'ee 55,000 yoo ga'u hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsee jira. Henry Wilkins baqattoota Sudaan reefuu mooraa haaraa
kachaad baroota keessatti argaman haasofsiisuudhaan gabaasee jira kuno. Gareen gargaarsaa baqattoota torbee darbee Sudaan irraa gara Chaad dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebila 15 jalqabee as lakkoofsi baqattoota Sudaan keessa jiran dachaa 2 dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VON magaalaa guddoon Jaameenaarraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru Boroota kadaangaa Chaadiif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni torban tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Daarfuur irraa kan dhufan yoo ta'u seera dhablummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaan sagaree Araboota hidhataniif gurraachota Sudaan keessaa shororkeessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadijaa Arbeeb Abdurrahmaan akkamiin Boroota akka geesse VOA'f himtee jirti. Tiya jette daar ina ishire bas ayame asa marawa taban tame wala binu duko kallo munde. Sababa lola sanaan Koongaarraa dhufnee jette shororkeessota hedduutu gamas jira kanaaf kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaan qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Baakaar akka jedhetti erga torban darbee qabee Borootaa keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu Koongaa innaa weeraran arguusaa dubbata. مرات يعني في كل ملاذة لما نيجي في البيت ولا دارين قروش ما عندنا قروش مرات يدقوك إلى الجنوب أو قتل. Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaa isaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qaba ta'e silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa Borootaa akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaanis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu. Garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan. والله أول مرة ناس جو قاعدين بكتبوا الليلة 3 أيام ده كله قاعدين بكتبوا أول ويكتبوا أرى تناوي يشيلوا قبل كان يساعدوا كله يساعدوا ده أنا ما ملازمة سوى البنت ده ما نعرفه. Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutu isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbii maaka ta'an Eugene Biyuun ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru. The need is great and our support is minimized because of Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninu hanqina